Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu daawwattoota kabajamtoota channel keenya hundi keessan daawwattoota keenya baga nagaan dhuftan jedhee har'aan barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e walitti deebinee jirra. Hundi keessan na caqasaasin yaa daawwattoota keenya barumsi keenya har'aadha. Profaayilii YouTube yookiin profaayilii YouTube dha waan profaayilii Gmail adda addaa profaayilii WhatsApp dhaaf illee imo dhaaf illee ka ta'uudha logo YouTube keenya jechuudha karaa gabaabaa akkaataa logo YouTube keenya itti hojjennu haala bareedaa ta'een profaayilii YouTube keenya karaa bareedaa ta'een barreeffama adda addaa fayyadamnee akkaataa itti hojjechuu dandeenyu kan baay'ee bareedaa ta'een haala adda addaatti jirree akkaataa itti hojjennu isa agarsiisa hundi keessan hordofaa isin jedha daawwattoota keenya akkasumas gaa channel kanaaf haarawaa wartaatan channel YouTube keenyaatiif haarawaa wartaatan subscribe godhaatii ol kajettu gubbaa kaawwadhaan hordofaa isin jedha daawwattoota keenya akkasumas gara barnootaa isin oofaa hundi keessan hordofaa isin jedha akkasumas daawwattoota keenya akkamitti akka hojjechuu dandeenyu awwala application kana qabaachuu qabna Pixel Lab ka jedhu kana application kanatti fayyadameen hojjedheen isin agarsiisa hundi keessan waliin tura application kana Play Store keessanii Pixel Lab jettanii barreessitanii argachuu dandeessu Play Store keessanii Play Store keessa Pixel Lab jettanii argachuu dandeessu warri mo Play Store keessanii isin hojjenne video anamma dubbachaa jiru kana jiraallee argachuu dandeessan isin jedha daawwattoota keenya akkasumas gara barnootaa deemna hundi keessan waliin turaan isin jedha daawwattoota keenya gara barnootaa gudunnu application kana fayyadameen hojjedhee isin agarsiisa application kun yeroo gabbuuftanu haala kanaan isin banaa allahu gootanii warri Play Store hojjenne linki isaa video kana jala isin kaa akkas allahu gootanii daawwattoota keenya haala kanaan isin fida logo bareedaa yookiin immoo profaayilii YouTube keenya gubbaarratti profaayilii bareedaa hojjechuudhaaf kana oggoo haala kanaan keessantanii hundi keessan bareechaa na waliin tura haala kanaan eega keessantanii next ka jettu delete itti gootanii ni balleessitu akkasuma gara ganjallaa kanatti harka mirgaa macarashaa ka jirtu gaanii tuqtu kana eega tuqtanii color takka ni filattu from galar ka jedhe keessantanii from galar wayin immoo asumarraa color takka filadhee isin agarsiisa Kalaaruma takka filadnu gurraachas ta'e wayini adiis haa ta'u keenyaaf kana filadhee isin agarsiisu kana eega filattanii daawwattoota keenya akkasuma right itti gootu right eega goone akkam gubbaa kanarraa mallattoon ida'uu ni mul'atti mallattoo ida'uu kaanii tokko hogguu takka ida'uu gad tuqxanii shippis ka jettu ni jirti asirra shippis ka jettu kana okeetti gootu Ego okeetti gootanii haala kanaan fidee isinii baasa daawwattoota keenya haala kanaan eega fidee isinii baasee maal gootu asirra ganjillaa kana mallattoo xiyyaa ni mul'atti mallattoo xiyyaa kana hogguu takka ni tuqxu mallattoo xiyyaa garagaltee jirtu kana hogguu takka ni tuqxu daawwattoota keenya xiyyaa kana hogguu takka eega tuqxanii right itti gootu xiyyaa eega tuqxanii haala kanaan fidee isinii baasa mallattoo xiyyaa eega tuqxanii haala kanaan fidee baasa takkuma filattos keessaa kun hundillee ittiin hojjechuu danda'ama fakkeenyaaf ka zero kana filadhee isin agarsiisu kana isin kan barbaadda filattanii hojjechuudhaaf akkas kana qabdanii harkisuu dandeessan guddiftuu xiqqoo ni guddiftuu akkasitti haala bareedaa ta'een akkasitti eega guddiftanii right itti gootu akkasuma eega right gootanii ganjellaa kana walakkaa keessatti abbuttanii ganjellaa kana maal gootu eega walakkaa keessatti buttanii kaasanii kalara isaa kana yoo jijjiiruu barbaadan kalara isaa kana yoo jijjiiruu barbaadan daawwattoota keenya bakka kana ni jira text ka jedhu kana mallattoo kana texter ka jedhu kana filattanii gaalaarii keenya keessaa kalara takka filannee kalara isaa jijjiiruu adii kana yoo barbaanne yoo hin barbaanne illee akkuma kanaan dhiisuu dandeessanii yoo barbaadan kalara takka fidanii itti jijjiiruu dandeessu gaalaarii keessa galtanii fakkeenyaaf kanarratti kaa'u kalara isaa kana akkasitti kana godhadhu kana eegan godhadhee daawwattoota keenya akkasumas asoo xooftanii gara kanatti edit ka jettini jirtu kalarri sun adiitti jijjiirama qasi akka eeganni adiitti jijjiirame akkam gootu asirraa mallattoo kana dhibbaa kana kalara duraa itti deeftu zeeroo irratti deeftanii xiqqoo wala xooftanii mammas maal gootu eega xiqqoo wala xooftanii kana immoo akkas gootu daawwattoota keenya akkas dhumarra geessu barbaadan kana barbaadan dhumarra geessu jechuudha haala kanaan egaa haala kanaan keessanii right itti gootu right eegatti gootanii haala kanaan isinii fida amman tana maal gootu copy ka jooniin mul'ata asirratti copy hogguu tokko ni gootu egaa copy gootanii walitti harkiftu akkasitti kana ni xiqqeessitu jechuudha copy gootan kaan ni xiqqeessitu egaa xiqqeessanii haala kanaan fidee isinii baasa egaa akkasaa goonu copy gubbaaraan akka sirriitti nu mul'atutti akkasitti
akkasiritti mul'atu akka haala kanaan kajalaatii wal qixxeessuu jechuudha. Kajalaatiin wal qixxeessanii keessanii kajalaatii eega wal qixxeessanii haala kanaan ammallee kooppii gootu. Kooppii gootan kana ammoo amma ni xiqqeeffattu akka nu bareedutti jechuudha loogoo isaa. Ammoo akka itti ni xiqqeessu. Yoo barbaadan duwwaa gochuu dandeessu bakka kana bara giddiin hin jiru. Yoo barbaadan walakkaa keessa duwwaa gochuu dandeessanii haala kanaan eega gootanii akkanatti eega gootanii kaasanii daawwattoota keenya asirratti ida'uun ni mul'atti. Mallattoo ida'uu kana guutaa kaa'anii tokko kan akkas gootanii mallattoo ida'uu kana eeggatu sheeppi kan jiru kana ni jira. Sheeppis kan jiru kana ni filattu. Sheeppis eega filattanii kan akkasitanii akkas gootu. Kan akkas gootanii akkasitti kaa'achuu dandeessanii muruu yoo muruu barbaadan ni murtuu yookiin immoo kophaatti kaa'attu. Yoo barbaadan kana dhiibnee daawwattoota keenya walakkaa kana keessa suuraa keessan kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan kan ofirraa dhiibnee walakkaa kana keessa suuraa keessan fiddanii kaa'uu dandeessu isiniin jedha. Kana haala kanaan eega keessanii adii kana haala kanaan eega keessanii daawwattoota keenya maal gootu? Kajalaa kana kalara wanni adii kana jijjiiruu barbaadan kalara isaa balleessuu barbaadne haala kanaan balleessina. Jijjiiruu barbaada haala kalara kanaan kalara adda addaa ni qaba. Kalara kana barbaadde akkasitti gootu. Kalara isaa filachuudhaaf asirratti kalara waan adii amma fudhannee kaane kalara isaa barbaadde waan barbaadde keessa jechuudha. Haala kana waan barbaadde keessa kalara isaa diimaa barbaadan diimaarra gurraacha barbaadde gurraacharra haala kana keessatti raayititti gootu. Egaa raayitii gootanii asirratti ni harka mirgaatti jirtu kana wanna kaanii tuqxanii kan tuqaa sadii kan jaleetu kana guuta kaawanii tuqxu gaanii kanatti qolloftu hundasaayyuu arfeenuu qolfiitti galtu. Eegatti gatee kan jallaa kana baay'isuudhaaf raayitiin ni jirti. Baay'isuuf raayitii kan tuqxu harka bitaatti kaa'amtee jirtu. Achiin xiyya lama walitti garagaltee jirtu guuta kaawanii tuqxu. Xiyya lacheen kana guuta kaawanii tuqxanii asirratti raayitiitti galtu indaalli isaatti. Achi gaatanii malee xiyyatti tirii deemtu. Achi okeetti gootu asirratti seefta hidhamee jira jechuudha. Akka sochooneef hidhamee jira jechuudha. Ammallee kanaa irraa baatu wantoota tuqxee irraa baatanii ammaan tana maal gootu asirratti tuqxanii teekstii barreeffama wanni yuutuubii keessanii irra waan maqaa keessanii yookaan maqaa yuutuubii keessanii jechuudha waan barbaadan barreessitu. Maqaa yuutuubii keessanii barbaadan fakkeenyaaf Abduu Jimmaa jedhu asirratti Abduu Jimmaa maqaa chaanala kiyyaa barreessee okeettaa godhu. Egaa okeetti gootanii asirratti fidduu akka kana keessa barreeffamicha kan guddifattu qubee R keessanii kan jallaa kana qubee R keessanii barreeffamicha ni guddifattu. Saayiz barreeffamu kan jedhanii jira. Saayizii isaatiin akkasitti harkiftanii xiqqeessuu dandeessanii barreeffamicha barbaadan walakkaa kana keessa ni keessu. Yoo barbaadan akkasitti guddisu yoo barbaadan xiqqeessuu kanaan fayyadamtu jechuudha. Barreeffamicha haala kanaan fayyadamtanii guddisuu xiqqeessuu dandeessu. Achi raayitiitti gootu. Raayitii gootanii ammallee kalara barreeffamaa jijjiiruu barbaadan asirratti eegan jala kanaa xooftanii asirratti kuloor kajeeni jira. Kuloor kajee kana ogguu takkaaf okeetti gootu. Ogguu takkaaf eeguu okeetti gootanii kalara adda addaa isiniif fidaa ajjaatti barreeffama kalara jijjiiruu barbaadan haala kanaan barreeffamicha kalara jijjiiruu barbaadan haala kana jijjiiruu dandeessanii barreeffamicha haala kanaan waan barbaadde kaachuu dandeessanii akkasitti kanarra kaachuu adii diimaa waan barbaadde jechuudha. Akka Abduu Jimmaa jedhama fana sana baakgiraawundi isaallee jijjiiruu dandeessanii barbaadan raayitiitti gootanii. Egaa raayitiitti goonee amma baakgiraawundi ammallee karaa lamaan asirraa baakgiraawundi barreeffamaa illee jijjiiruu barbaadan asirraa kanatti bantu baakgiraawundi isaa yoo qayyiruu barbaadan akkasitti qayyiruu dandeessanii yoo qayyiruu barbaadan jechuudha. Xiqqoo ola xooftuu baakgiraawundi barreeffamaa jirtanii kaasanii ola xooftanii maal gootu saayizii isa ganjallaa kanaa dheeressuu barbaadan haala kanaan ammallee gara gadii kanaan gad xiqqeessuu barbaade haala kanaan jechuudha. Asii ol butee barbaade haala kanaan achi caafii isaa lamaan ni sirreessa akka bareedutti jechuudha. Haala kanaan sirreessanii eega kaatanii raayitiitti gootu. Ammallee raayitii eega gootanii daawwattoota keenya maal gootu ammallee bakka wanna kanatti ni deebitanii bakka iddoo kanatti deebitanii shippis kajee galtanii yookiin immoo from gaalar kajee keessa galtanii footoo keessa fiduu barbaadde shippis kajee galiin mallattoo takka fidee isin agarsiisa. Ammallee xiyya kana gaggara galtanii gosa kanneen tuqaa mallattoo urjii kana fudhee isin agarsiisa. Mallattoo urjii kana akkas gootee xiqqeeffattu. Mallattoo urjii kana ni xiqqeeffadha. Akkasitti xiqqeeffadhee asirraa kaawwadhaa urjii kana fakkeenyaaf. Eegan akkas godhee urjii kana ammallee raayitiitti godhee ka'een eegan godhee mallattoo urjii kana eegan akkasitti fudhee ka'ee asirratti kooppiin godha ammallee kooppiin godha. Urjii kana eegan kooppii godhee.
urjii kana koppii godhee akkasitti kaawwadhaa daawwattoota keenya akkasitti asirratti ni kaawwattu. Egaa asirra kaawwattanii yoo barbaadan urjii kana yoo barbaadan kalarii isaanii jijjiirtu akkanas xoxoftanii maal gootanii asirra bakka meeqa karaa lamaan karaa jijjiiruu dandeessanii asirra akkasa xoxoftanii walakkaa keessaa kana teekstuuree kan jedhu ni jira asirratti teekstuuree kan jedhu kana guutuu akka inni tuqu asirra mallee gaala kan jedhu kana guutuu akka ofiitti gootu. Egaa okeetti gootanii daawwattoota keenya gaalaa keessaa mallattoo urjii sana kalarii isaa jijjiiruu isin agarsiisa. Mallattoo urjii sana yoo barbaade kalarii isaa jijjiirachuu dandeessanii yoo barbaadne akkuma sanatti adiimaatti fayyadamuu dandeessu isin jira. Gaalaa keessan keessa galtanii jijjiiruu dandeessu kalarii takka waan takka kalarii isaa sana waan barbaadde rakkaachuu dandeessan isin jira. Kalarii isaa waan barbaadde rakkaachuu dandeessu isin jira daawwattoota keenya akkasumas olaxoof kalarii takka fudhee dhufu mee fakkeenyaaf akkas guutuu akka inni tokko kalara fudhee achirra geessee galcheessan agarsiisa. Kalarii isaa kalaratti urjii sana kalarii isii jijjiiree akka bareedu jechuudha. Akka miidiyaa keessanii yookiin immoo piroofaayiliin yuutuubii keessa kaa'attan kun yookiin immoo kan jiimeelii keessa gubbaa kaa'attan kun haala bareedaa ta'een akka isin bareedu jechuudha. Egaa haala kanaan isinii fidee asirratti mallattoo raayitii ni jira. Haala kanaan egaa fidee raayitii ofii ofiitti gootu raayitii amman tana urjiin kun kalarii qayyaramteerti jechuudha. Egaa qayyaramteetti asirratti bantu ishee kana egaa itti bantanii kanatti bantoo ofeetanii ni dhiftu akka itti eegasni fidee raayitiitti gootanii bakka na kaawwattu. Eega kaawwattanii urjii kana mallee ogguu takkaaf ni tuqxu. Eega tuqxanii koppi gootu mallee koppi gootanii urjii kana harkiftanii fiduu dandeessanii barbaadan urjii kana yoo barbaadan xiqqeessu barbaadan haala kanaa jechuudha. Daneeffachuu dandeessu jechuudha. Koppi gootanii yoo barbaadan ifama kan jallaa raasee dhiifama urjii kana jechuudha. Sii xiqqoo kana haala kanaan gootanii ammallee barbaadan koppii godhattu yoo barbaadan koppii godhattu ammallee barreeffama yoo idoo barbaadan idoo ni tuqxanii teekstii kana filattu. Teekstii kana egaa filattanii ammallee mallattoo qalamii ni filattu. Mallattoo qalamii ni gootu. Ammallee teekstii kana raaqxanii teekstii kana raaqxanii kabiraa barreeffatanii weelkaamaa jedhu fakkeenyaaf weelkaam bakka nagaan dhuftanaa jedhu ni dheeratee barreeffamni kun irraa qaqarnasuuf weelkaam sabskiraayibaa jedhu fakkeenyaaf itti dhee kana akkasaa godhu ammallee barreeffamicha kana eega kana finnee kaane asirra kaa'annaa barbaadne barreeffama kana ani isin agarsiisuuf malee daawwattoota keenya haala barbaaddeetti fayyadamuu dandeessan isinii ammallee akkasitti fiddanii kaasanii ogguu takka irra ni tuqxu. Qubee irratti addeeftanii kana qubee irratti addeeftanii maal gootu asirratti qubee irratti egaa addeeftanii asirratti aabaa kun kan jiru ni jira asirratti kufrii kan jiru ni jira aabaa caa kan jiru ni jira. Saayizii isaa dabsu jechuudha akka inni wanni faana ol galee bareedutti jechuudha. Chaanaala keenya keessa galee haala kanaan barreeffama walakkaa keessa galee haala kanaan akka bareedutti jechuudha. Haala kanaan bareechitanii eega fixanii raayitiitti gootanii malee raayitii eegatti gootanii barreeffamicha karaa jijjiiruu barbaadan ammallee asirratti ni jira bakka karaa jijjiiruu karaa barreeffamaa jechuudha. Kun akkasitti gurraacha adii yoo barbaadan haala kanaan filachuu dandeessu isin jaallattoota keenya bakka tuqxee raawwateetanii ani isin agarsiisuuf malee isin yoo barbaadan zuuriyaa kana keessa maqaa keessan naannessu yoo barbaadan maqaa walakkaa kana kaaftanii footoo keessan murattanii fiddanii walakkaa kana keessa kaa'u. Footoo keessa illee murtanii fiddanii kaa'uu dandeessanii mallattoo idoo tuqxanii footoo fiduu dandeessu gaalaarii keessa akkasitti footoo fiddanii irra kaa'uu dandeessu isin daawwattoota keenya amma isin agarsiisuuf malee footoowwan koo irra kaa'uufanii miti amma isin agarsiisuufanii isin footoo murattee lafa kaa'attanii qabaattan footoo keessa fiddanii irra galchuu dandeessuun isin daawwattoota keenya footoo murattee lafa qabaattan akkasitti haala kanaan irra fiddanii kaa'uu dandeessanii isin jira gaalaarii keessa galee footoo tokko fudhee isin agarsiisuuf akkamitti sarara keessanuu fi akkamitti akka irra keessanuu footoo tokko as keessa pixel art kaje pixel feature pixel art dhaan kan mureen jira pixel art kaje jira asirratti fakkeenyaaf kanaaf fudhadhu ani isin agarsiisu waan ta'eef footoo keessa murattanii barri lafa kaa'attanii malee raayitiitti gootu egaa raayitiitti gootanii kana egaa filattanii raayitiitti gootanii footoo keessan kan duraan qabdu noo kee xiqqeessitanii jechuudha footoo keessan murachuu isin gaafata wala yoo barbaadan haala kanaan footoo keessa irra kaa'attanii haala kanaan haala bareedaa ta'een jechuudha daawwattoota keenya
qubee kana balleessuu barbaadan qubee urjii kan balleessanii footoo keessa irraachuu dandeessanii haala kana kan isin bareedu jechuudha. Yoo barbaadan Abduu Jimmaa kan jedha kana isin footoo keessan gochuu dandeessuun isin daawwattoota keenya haala kana footoo keessa illee haala kana gabaabsuu xiqqeessuu dandeessuun isin haala kana eega fixanii kaatanii asirratti tuqxoo wanni kaanii filattu qubee A jira kan sadeen keessaa kan macarshaa kana eega filattanii from gallery kan jedhanii jira. From gallery maasii fayidaa background waan amma suuraa hojjenne kana fakkeenyaaf background isaa jijjiiruudhaaf Zuria hammamtan hojjenne kaane background yoo barbaadan jechuudha. Yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu diimaa kanatti diimaa kana fakkeenyaaf filadhu. Adii diimaa yoo barbaadan haala kanaan background isaa illee jijjiiruu barbaadan jechuudha. Background isaa jira haala kanaan yoo dudduubbe isaa jechuudha. Barbaadan fakkii namaa illee barbaadan waan feete irraa dudduubba isaa kaawwattanii kaatanii egaa haala kanaan fidnee kaane asirra mallattoo kana tuqxanii ishee kana waggoota akkamii tuqxu achi kaatee save as image kan jenni jira. Save as image kaatti download godhattu jechuudha gara qafoo keessanitti. Amman tana gara qafootti download godhatte jechuudha. Egaa haala kanaan gara qafootti download godhattanii kaatanii Pixel Lab keessaa ni baatu walakkaadhaan. Pixel Lab keessaa walakkaadhaan baatanii daawwattoota keenya YouTube studio namni hin qabne jiru qafoorra. Wayni immoo Chrome keessa seentanii kan Chromeedha karaa dheeraa sin gaafata. Desktop saayitii godhattee fayyadamu sin gaafata. Akkasumas YouTube studio ni seentu. YouTube studio kana namni hin qabne jiru Watch studio kan jedhamu kana. Channel YouTube banattanii kaatanii warri kana hin qabaanne gabbufadhaati. Itti fayyadamaa isin jedha daawwattoota keenya akkasumallee kana qabaachuu qabdu giddeeta. Yesu channel kiyya jedhanii jira viidiyoon isaa. Kanarra eega seentanii daawwattoota keenya asirratti mallattoo profaayilii ni tuqxu harka mirgaatti qabantu kana. Mallattoo profaayilii eega tuqxanii editing channel profile kan jedhanii jira. Asirra waggoota akkamii tuqxu editing channel of profile kan jedhe kana waggoota akkamii tuqxu. Eega tuqxanii asirratti mallattoo kaameraa kan tuqxanii asirra tuqxanii footoo keessa YouTube irraa jijjiirrachuu dandeessu. Kaameraa tuqxanii gaalarii keessa galtanii jechuudha. Akkasumallee maqaa YouTube illee asumarraa jijjiirama waan feetanii asirra fakkeenya Abduu Jimmaa jira asirra qalamii kan tuqee jijjiirrachuu danda'a. Handle kan jedhe kana kan YouTube nu kaa'ee liinkii isaa jechuudha. Qalamii tuqee jijjiirrachuu danda'a. Amma description waa'ee barnootaa irratti dubbatan isaallee asirra tuqee jijjiirrachuu dandeessu. Kaameeraatti kana waggoota akkamii tuqaa harka mirgaatti qabantu kaameeraatti qashaan jirti. Waggoota akkamii kan tuqee text as photo ni jira. Choose from your photo kan jedhu jira. Amma kaasuu barbaadamu ka gaalaarii keessaa feetaa photo naan jira. Ka gaalaarii keessaa fedhaa jira. From gallery kan jedhu keessa ni seena. Akkasitti egaa keessa seenee daawwattoota keenya amman tana download kan hin godhe kee kana miti. Kana waan ta'eennaan waggoota akka okeetti godha. Waggoota akka egaa okeetti godhanii daawwattoota keenya haala kana fidee isinii baasa. Isinis haaluma kanaan eeganni fidee isinii baasee haala kanaan jechuudha. Dudduubni channel keessanii jechuudha. Haala kanaan eega fidee isinii baasee haala kanaan galchuu dandeessu isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan eega irra galchitanii kana yoo barbaadan akkas guddatee kan jiru kana xiqqeessa. Fakkeenyaaf Abduu Jimmaa keedee walakkaatti akka mul'atu jechuudha. Haala kanaan eega xiqqeessanii kana haala kanaan keessa galchitanii save kan jedhu ni jira gubbaa irra save waggoota kanii godhu. Save eega gootanii bakki kun ni jijjiiramte jechuudha. Abduu Jimmaa bakkeetti kun ni jijjiiramte jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan itti jijjiirtu jechuudha daawwattoota keenya loogoo isaa dubbee isaa haala kanaan jijjiirtu. Ammallee kan mallattoo kaameraa tuqxanii profaayilii keessan jijjiirachuu dandeessanii isin jedha. Ammallee maqaa keessan asumarraa jijjiirattu chaanala YouTube maqaa jijjiirachuu illee baay'ee salphaadha isin jedha. Akkasuma egaa daawwattoota keenya haala kanaan itti jijjiirattanii viidiyoon koo har'aa isinitti dheeratee jira. Bifa manaa godhaatii barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata warri haarawaa taatan subscribe godhaatii warri chaanala kana beektan laayikii tuquu share gochuu godinyaa keessanii hin irraanfatinaa. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa. Gaaffii yoo qabaattan komentii naa barreessaa isiniin jedha. Nagaan naa turaa.